Ashamaa harka fuunee daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti addunyaa kanarra faca'ee simbira haa ga'u jedha. Egaan daawwattoota keenya oduu gammachiisaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessumaayyuu namoonni biyya Arabaatti argamtan oduu baay'ee isin gammachiisuu fi isin fayyada jedheen abdadhu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis maalinni akkaataa bakkuma teessanitti meeshaa biyya alaatirraa gara biyya keessatti galfattan akkasumas meeshaa biyya keessa gara biyya alaatti yookaan bakka jirtanitti isinii dhufuudhaaf karaa salphaa ta'een kan amma dura diinotaan ambaan fi namoota hin beekne nyaatamaa turre amma garuu qabeenyuma keenya qabeenya Oromootiin ilma Oromootiin waliif kaargoo intarnaashinaal isa jedhu banamee jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan beektuun fakkeenyaaf biyya tokko keessa teettee yoo dhadhaan si barbaachise, yoo dammi si barbaachise, yoo nyaanni Itoophiyaadhaa bareedasu si barbaachisee fi meeshaalee adda addaa si barbaachise kallattiidhaan maatii keetirraa si fuudhanii si biraan ga'an. Isumaayyuu maatii keetirraa kan si fuudhan osoo waa tokko hin xaariin bakkuma maatiin kee jirutti bilbila qofaa yaamanii bakka ati jirtutti si biraan ga'uu danda'an. Kana qofaa miti. Keessumaayyuu biyya alaa kana teennee meeshaaleen elektirooniksii hedduun biyya keenya keessattuu hedduudha. Keessayyuu wantoonni akka televezyiinaa, wantoonni akka telefoonaa, kaameraa fi kanneen kana fakkaatan hedduu maateriyaaloonni manaa tokko tokko biyya keenya keessatti gatiin isaa baay'ee mi'aayadha. Biyyoota alaatitti garuu gatiin isaa parsantii 10 oliin gadi bu'aadha jechuudha akka malee. So isa akka kanaa bitattee biyya ormaatti walitti kuufattee meeshaalee wantoota akka uffataa minaaminas hin danda'ama. Maatii keetiif kallattiin gaafa ergitu maatiin kee naannoo inni jirutti bilbilaan manatti gaaf jechuudha. Duraan eerpoortii deemanii Finfinnee irraa fuudhuu turan kisaaraa hedduu qaba ture. Amma garuu qallaalimatti salphamatti mana keessanitti mana maatii keessanitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Waliif intarnaashinaal kaargoon kan Oromooti. Iddoon isaa kan argamu asuma Ijipt Kaayiroodha. Biraanchiin isaa guddaan jechuudha. Naannawa shaarettoota Ahmad Zakitti argama adii keessatti namoota biyya biraatiif immootu odeeffannoo dabalataa lakkoofsa an isiniif maxxanse. Isa isiniif maxxanse kana jechuudha. Taampinaalii kiyyarratti lakkoofsa kana bilbiltanii bakka barbaadanirraa waan barbaadan gaafattanii meeshaa barbaadan ergisiisuu dandeessanii fayyadama. Wanta Oromooti. Wanti kuni kan faranjii yookaan kan Arabaati miti. Oromootu hojii akkanaa eegalee kun guddina tokko jechuudha. Oromoon meeshaalee akkanaa galchuudhaan fakkeenyaaf abashoota keessa wantoonni akkanaa baay'ee jira. Hanga hoolatitti namaa erguu danda'a. Abashaan hoolaa yoo ajajatte maatii kee biraan siif ga'uu danda'a jechuudha. Kennaa adda addaa geeftii. So kunis kan Oromooti waan ta'eef ulaagaa guutuu isaa guuttatee seera qabeessummaadhaan meeshaalee keessan biyyatti imalchiisuu fi biyyarraa gara alaattis isinii imalchiisuu danda'a. Kana qofaa miti amanamummaan isaa baay'ee kan itti amanamummaa cimaa qabuudha. Namoota nu beeynuun baname waan ta'eef biyyuma hunda teessanii waan kana akka ergattan carraa kanatti akka fayyadamtan amma dura isin himee ture. Amma dura kaargoon akkanatti akkas ta'ee akkana ta'ee nu harkaa uggurame nama hin beektan qa maaliif waraqaadhaan qofa waan ta'eef wantichi nama san qabachuu hin dandeessa yoo akka tasaa meeshaan keessan karatti hafe. Inni kun garuu abbicha beeyta eenyummaa isa beeyta Oromoodha gar tokko kan deemuu hin dandeenye guututti meeshaa kee karaa qulqullina ta'een maatii kee biraan ga'uu danda'a jechuudha. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate mootu lakkoofsi kan maxxansine kanarratti bilbiltanii waan hunda adda baafachuu dandeessan jechuudha. Keessayyuu warri biyya alaa jirtan kan biyyarraa fidattan caalaa kan isin fayyadu kaminni dursa osoo hin galin dura meeshaa keessan kaargoon of nyaachisuu dhiisataniin karaa Oromootiin meeshaa keessan of dura ergadhaa qulqullinaan akka maatii kee bira siif ga'u jechuudha. Yoo maatiin kee dadhabaa ta'e akka tasaa gara Finfinnee dhufuu hin dandeenye iddoo kaargoo itti fuudhan hin beekne maatii fi warra kaargoo kana wal qunnamsiiftee warri kaargoo maallaqa xiqqoo qofa waan tiraanspoortii qofa fudhatee manuma maatii keessaniitti yoo Arsii taate Arsii siit fida, Shawaa taanan Shawaatti, Harargee taanan Harargeetti, Wallagga taanan Wallaggatti, Jimma taanan Jimmatti, Iluu Abbaa Boor taanan naannawa Oromiyaa ta'e naannawa biraa yoo jiraatte kallattiidhaan ergaadhaan siigaa jechuudha. Biraanchii guddaa waan ta'eef waa tokko waan shakkii tokko irraa qabaatan hin jiru jedhee namana. Meeshaa qaala'iinsa biyya keenyaatii fi meeshaa biyya ormaa yoo laaltu konkolaataa ergachuu dandeessa. Yoo baajanni jiraate an fakkeenya biyya ormaa kanatti konkolaataan inni aayiruufi jedhamu sun gatiin isaa baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf biyya kanatti gara qarshii kuma haarofti jechuudha kan moodeel bar 2021 kan Itoophiyaan seenin ammas
biyya kanatti qarshii meeqa beeytanii birrii 800 biyya kanaatti Itoophiyaa too birrii meeqa birriin 800 asii tuni birrii Itoophiyaatti miliyoona takkaa fi walakkaa taati yoo mootu Itoophiyaatti hin bita jette birrii meeqan bitte beeytaa miliyoona 3 wayin bitta ayruubi bar 2021 ismaayyuu hin seenne Itoophiyaa kanaadha kabura 2021 hin seenne wal caalmaa miliyoona meeqa jechuu miliyoona 1 walakkaa hatamnaa nyaatamnaa jechuudha waan ofii isaaniitti alaa fidaniif miliyoona 1 fi walakkaa lafatti fudhatanii jechuudha kana jechuun ato so'alarraa kan galfatu taate miliyoona 1 walakkaa yoo makiinaa bitte 500 immoo kan immootu waan akkasii yoo qaraxa kafalte miliyoona 2 haaraa bitatte miliyoonni 1 jarrisiisaamtu sun makiinaa biraa bituu dandeessi jechuudha garaagarummaan jiru hangana mulu guddata argitanii akkatti bar hatamaa jirra televiziina fudhadhaa televiziinni inchin 62 guddaan maskootii fakkaatu kan inni ilaal hangana ga'u guddinni isaa jechuudha biyya Itoophiyaatti baay'ee qaali hanga qarshii 30 hanga 20 wayiiti biyya alaa kanatti garuu salphaadha birrii 3,000 4,000 5 caalu televiziinni guddaan feesanuyyuu orjinaali yoo ta'e qarshii 6,000 malee yoo jiddu galeessa ta'e jechuudha Samsungii minaamina waan akkasii yoo taate qarshii 2,000 jechuun birrii Itoophiyaatti birrii 5,000 3,000 jechuudha waan xiqqoo garaagarummaa hangana ga'u qaba kaargoo birrii xiqqishii irraa kafalte kiiloodhaan ergama kaargooni kiiloon muraasni yoo amma biyya sii ga'e mallayni isu yoo walitti daatte ixifiidhaan dachaadhaan bu'aa fi tirfii isiniif qabaa jechuudha so Oromoon keenya kana beekee meeshaalee kara seera qabeessatiin biyya ofiitti yoo imalchiifate kallattiidhaan bu'a qabeessa ta'a wantoota akka moobaayilii fakkeenya moobaayilii fudhanne moobaayiliin nooti 20 yookaan nootiin amma haaraa dhufe modeelli baranaa jechuudha biyya alaa kanatti hanga qarshii doolaara 1,000 fi 200 fi akkasii doolaari 1,200 tuni birrii Itoophiyaatti birrii muraasa birrii fakkeenyaaf doolaari 1,000 birrii meeqa ta'a gabaa gurraacha osoo hin taane yoo walumaa galatti akka Itoophiyaatti mallaqa Itoophiyaatti yoo bite jette gara qarshii 60,000 yoo itti moobaayilii lama isiniin jedhu kun biyya ormaatitti garuu gatiin isaa gaafa Itoophiyaa sharaftu birrii 20 wayi salphaadha jechuudha 30 wayi Itoophiyaatti 60 wayi ta'a biyya ormaatti gadi bu'aadha jechuudha walumaa galatti sharafuuf osoo hin taane parsantii walakkaa wal caala gatiin biyya keenyaatii fi biyyoota alaa hundi isaaniitu biyyoonni alaa hunduu baay'ee madaalawaadha Suudii taate Kaayiroo taate Maalii taate biyyi hunduu riyaala maalii sharafa wal caala malee gaafa sharaftu wal qixa Itoophiyaatti garuu gaafa sharaftullee gatiin isaa baay'ee wal caala kanaaf hundi keessanuu mootu odeeffannoo amma isiniif hime kana guutuu isaa argachuuf viidiyoo kanatti aanu kana sirriitti dhageeffattanii adda baafattanii odeeffannoo kana tamsaasa waliif dabarsuu dandeessanii viidiyoo dhumarratti isiniif hin gadhiisa dhageeffatanii lakkoofsallee eessarraa akka ergamullee adda baafattanii viidiyoon kan beeksisaati waan ta'eef Arreedii Adam TV egaan viidiyoo kana hordofaa ana sumaan fixadheera nagaatti. Waliif International Cargo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'imman, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaadanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna. Waliif International Cargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaadanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon kenna biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii shaaraa tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jechuu dandeettu. Waliif International Cargo.